Galatoomii egaan daawwattoota keenya akka mooltan isiniin jechaatiin akkuma atuu jalqaba irratti kaasuudhaaf yaaltee dameen anniisaa yookaan seektarii inerjii Itoophiyaa waggoottan torban dabarsan keessatti jijjiirama olaanaa fi ariitii guddaa keessatti kan argamu jechuudha. Keessumattuu dameen anniisaa Itoophiyaa duraan damee humna bishaanii irraatii maddu qofarratti xiyyeeffateetiin ture. Amma immoo karaa damee hedduutiin anniisaa argachuun danda'amu irratti mootummaan jijjiiramaa xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjechaati ka ture jechuudha. Tokkoffaa irratti damee humna anniisaa bishaan irraatii argamu jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaan laggeen gurguddoo hedduu daangaa biyyoota adda addaa qaxxaamuranii deeman hedduudha kan of keessatti qabdu Itoophiyaan. Laggeen kanneen irratti humna elektirikaa maddisuudhaa fi hidhawwan adda addaa hojjechuudhaan kan jijjiirama damee anniisaa Itoophiyaa keessatti guddaan akka dhufu kan taasisuu dandeesse. Akka fakkeenyaatti hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuramuudhaan yeroo ammaa kanatti anniisaa meegaawaatii 5150 kennaatii jira. Dabalata hidhaalee bishaanii hedduudha kan duras hojjetteetii jirtu ammas kan hojjechaatii jirtu jechuudha. Afrikaa irratti isa sadaffaa kan ta'e hidha Kooshaatis yeroo ammaatti Itoophiyaan ijaaraatii jirti. Gama kaaniin anniisaa qilleensaatii bubbeerraatii kan maddu Aayishaan tokkoffaa fi lammaffaan kan naannoo Somaaleetti ijaaramaatii jiru kan Adaamaa tokkoffaa fi lammaffaas kaasuu ni dandeenya jechuudha. Gama biraatiin immoo anniisaa aduu soolaariitiinis anniisaa humna haaromfamaa gama biraatiin Afrikaa keessaa isa jalqabaa ta'e anniisaa niikulaaraati jechuudha. Itoophiyaan as dhiyeenyatti ministeera muummee Fidirii Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaatti ijaarumsa jalqabsiisuun ni yaadatama jechuudha. Gama biraatiin humni anniisaa kun hundinuu jijjiiramoota kanneen fiduu danda'eetii jira. Tokkoffaan akkuma dura jedhe dandeettiin humna ibsaa ishee oomishu sadarkaa olaanaatti guddateetii jira. Kanneen keessaatii jalqaba bara 2010 dura tilmaamaan anniisaa meegaawatti 4462 argatti ture. Bara 2018 amma xumura irratti argamu kanatti ammoo anniisaa meegaawatti 9761 fi isa ol argatti jechuudha. Biyyattiin damee anniisaa adda addaa irraati. Kana keessaa qooda guddaa kan gumaachu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaati. Gama biraatiin waliin gahinsa humna ibsaa ilaalchiseetiin ragaaleen baankii addunyaarraa argaman akka mul'isutti bara 2010 keessa uwwisni humna ibsaa 57 irra ture jechuudha. Garuu immoo bara 2018 kana sadarkaa 65 irra qaqqabu akka danda'e ragaan kun kan agarsiisu jechuudha. 8 dabaluu isaatis nutti hima jechuudha. Ragaan lakkoofsaa kun lammiileen tilmaaman miliyoona 72 ta'anis uwwisa humna ibsaa argachuu akka danda'an ragaan kun kan ibsu ta'uu isaati jechuudha. Itoophiyaan biyya lammiileen miliyoona 130 ol keessa jiraatan taateetiin kan jirtu ta'uun akkuma beekamutti ammallee kana caalaa hojjechuun akka barbaachisu ragaaleen kunneen kan nutti himu ta'uu isaati. Gama baadiyyaatti siqneetiin uwwisa ibsaa baadiyyaa kan ilaallu yoo taate 37 qofarra kan ture ta'uu isaati jechuudha. Amma immoo bara 2018tti gara 57tti siquu danda'eeti jira. Kana jechuun jiraattonni yookaan lammiileen Itoophiyaa baadiyyaa keessa jiraatan harka 40.3 ol kan ta'anii ammallee uwwisa humna ibsaa akka barbaadanii fi ammallee hojjetamu akka qabus ragaaleen kunneen nutti hima jechuudha. Bara 2013 fi bara 2018 gidduutti uwwisni humna ibsaa baadiyyaa 20% kan dabale ta'uu isaati jechuudha. Cichoomina mootummaan jijjiiramaa hojjeteen ariitii kanaan deemamuu danda'eeti jira jechuudha. Guddinni irra caalaansaa sirna anniisaa haaromfamaa keessattuu naannoo baadiyyaatti hojiin hojjetame bu'aa olaanaa kan buuse ta'uu isaati jechuudha. Dhumarratti humni anniisaa dila kana babal'isuun faayidaa anniisaan guddina biyya tokkootiif qabu fedhii dhiyeessii anniisaa argattu irratti kan rarra'u ta'uu isaati jechuudha. Anniisaan gahaan hin jiratu taanaan indastiriin hin yaadamu. Indastiriin hin jiru taanaan immoo carraa hojii lammiilee uumuun sharafa biyyaalaa adda addaa argachuun hin yaadamu. Bu'uura dinagdee biyya tokkoo ta'ee kan tajaajilu keessaatii tokko indastirii waan ta'eef jechaadha. Anniisaan hin jiru taanaan qonna guddisuun yookaan immoo makaanaayizeeshinii qonnaa yookaan qonna ammayyaa inni jedhamu hundinuu hin yaadamu jechuudha. Fayyaanis akkasuma qorannoo fi qo'annoonis kallattiidhaan fedhii dhiyeessii anniisaa irratti kan rarra'u ta'uu isaati. Walumaa galatti jijjiiramaan booda mootummaan jijjiiramaa xiyyeeffannoo addaa kennee hojii hojjeteen dameen yookaan seektarrii anniisaa biyya keenya sadarkaa olaanaatti guddachaa akka jiru ragaaleen reefuu isiniif kaasnee wal bira qabnee isinitti himne sun namatti mul'isa. Mahamad Toofiqiin ture ulfaadhaa.